Kanaafuu seetu. Isin qabu wanti siin dhaabu jiru baramni siin dhaabne rakkoon siin dhaabne baaburri dhaabbatu siin dhaabne xayyaarri dhaabbatu siin dhaabne konkolaataan dhaabbatu siin dhaabne akkana garagaltanii dachii bitanii hedduu galatoommaa ammallee horaa bulaa deebanan siin jaa. Akkuma duratti manguddoo keessanii fi obboloota keessa wajjin walgeessi ture oduu gammachiisaa nama boonsu natti hima. Amma ture yeroo dhufe maaliif jecha ture namni keenya waggaa dhiyaalaa dhufe dura wal jaaruu jaaramuu qaba. Kana jechuun wallee hawaasa abooshaa bifa adda addaati adeemsa adda addaati jaaramuu qaba. Erga jaaramee jaallatee yeroo tokko dhayaa qabaatti qaba jechaa tureeni. Har'a manguddoo akkanatti manitti galmaa waldaa hawaasaa guddaa tokko bitattanii jirtanii hedduun gammadee hedduun isin boonee konkolaataa keessanii fi isin beelaa qabaachuu danda'a. Naamsi ani qabu waan eegaltan kana jabeessuu qabdan. Isin amma booda asitti baay'achaa bal'achaa deemtan. Dhugaan isin Oromoodha. Ammoo lafi biyya Ingiliizi ta'uu danda'a. Oromoota Ingiliiziidhaati, Oromoota UK'dhaati. Ilmaan keessan asitti barachuu taati, ilmaan keessan asitti guddachuu taati. Ilmaan keessan aadaa biyyarraa jirtan, aadaa Afrikaa, aadaa Oromoodhaa akkasumas aadaa Biriitish bartee walii tokko kan barbaaddan taate galmaan aadaan keessan eenyummaan keessan fuulaluu ijoolleen keessan qaramtee gorfamtee ittiin guddattu qabaachuu barbaachisaa waan ta'eef waan nama guddoon eegale kana miseensa taatanii gargaarsa barbaachisaa gootanii dukkaana akka keessanii hadiraa isin jaa'anis gaman danda'u hundaan hogganoota keessanii fi isin bira kan dhaabatu aadaa isin galuu barbaada. Har'a duula Awurooppaatti godhaa ture beeksisa oolmata. Waan kana Naayiroobii irraa eegale. Kitaaba barreessee hoggaan kan ta'u kitaaba isin qabu qofaa miti. Kitaaba keessatti wanti an barreessu waanuma waggoota 15 darbe kana waliin gahinee akkanumatti galma wal kana keessatti wal geenyee mari'annee waan walitti tuunnee yaadaa maallaqaa suuraa yeroo waliin baafnee qabsoo hamma tokkosaa gaamachiisee kan keessa ture. Garuu yeroo kitaaba kana baasu boqonnaa qabsoo itti aanu labsuudhaaf hin baasee ture. Jarri mootummaa dhiiga ilmaa keenyaatiin qabsoo keenyaan aangoo baate marsaa itti aanu kan mootummaan Oromootii fi obboloonni biyya sanii guutuutti ta'u galmaan bakka waan hin barbaanne. Waan inni itti deemu waan shakkaniif uummata Keeniyaa qopheessaa ture san fashalsiidha yaadan jechuudha. Yeroo takka hawaasa keenya ka Keeniyaa jiru ka gosoota Oromoo, Somaalee, saboota hedduu achi jiran ka kumaatamaan kitaaba san eebbisuudhaaf qophaa'anii shirri harkatti fashaleessaniin shirri diinaa fashaleessuu yaalullee yaanni keessan, humni keessan, cimini keessaniif tokkummaan keessan firaaf alagaa biratti illee waan dhagahameef hedduu galatoomaa allallee isiniin boonaa naa galteeffadha. Duula Awurooppaatti gooneen akeeka qabdi. Duula waliigala hingaabbuudhaan godhaa jirru kana bikka lama qoonnee ilaalla. Kutaan duraa the first phase ummata dammaysuudha. Ummanni keenya waggoota lamaan sadeen dabre kanatti akkuma gaafanneef akkuma isin waanneen boqonnaa irra turtan haara galfattan nageenya aga dhufuut abdiidhaan eegaa turtan. Nutis waan dandeenyu yaalii goonee amma immoo ummanni keenyas dammaqee nageenyi kadhaadhaan didame sun jaalatamee osoo hin ta'in harki bicciiramee nageenyi biyya keenyatti akka bu'uuf waamicha gooneen yeroo gabaabaa keessatti ummanni keenya callisee dhaggeeffataa akka jiru malee akka hin rafne waan mirkaneessitaniif galatoomaan isiniin jaa. Jarri mootummaatis warri if dagate warri eenyu ha Oromoo achirra isaan keessa maal fiddan amma booda Oromoon cabte jee yaade torban lama sadi keessatti Oromoon hanga fiigeessu galma hunda guutuudhaan sochooftee fi qaamaanis argamuudha. Hojiin har'a akka duraatti uf tuuluu fi of jajuun hafee gandaranii piroojeektii dudullocha haaromsanii eebbisuutti dirqamanii jiranii jechuudha. Wanni beekamuu qabu ummanni kun ummata tuffatamuu miti.
ummanni kun ummata kabajaan isaan malu kabajaan moo kanatee osoo hin ta'in kaan kabalee kaan mukeetti cabsee kabajaa isaan malu akka argatu qabatamatti kaa agarsiiftan waan ta'eef hedduu galatoomaan isinin jaa. Kana booda gara Ameerikaatiin deema. Minnesota irraa eegaluudhaan magaalota adda addaatiin deema. Kun marsaa lammataa ta'aa jechuudha. Second phase of the campaign. Hanga ammatti uummata keenya dammayisu mooraa isaa gamaa gamana jirtu kakaasuu if yaadachiisu haasoysiisu falmisiisu irratti fuulleffanne. We were agitating. We were focused on agitating, provoking discussion. Marsaa itti aanu irratti engagementii eegalla jechuudha. Marsaa itti aanu irratti qabsoon itti aanu qabsoon marsaa itti ta'uu akka qabu xiinxala gadi bu'ee gadi fageenya qabu mooraalee takkaa'u galma gurguddaa kanarratti taa'uun ol keessatti kan mareen hoggaa ta'u cufaadhaan immoo hayyoota keenya beekota keenyaa fi hogganoota sadarkaa hawaasaa adda addaa irra jiran wajjin balbala cufannee kan mareennu ta'a. Hogganoota Oromoo qofa osoo hin ta'in hogganoota sabaaf sablammoota biyya sanii akkasumas naannoo sanii jiran wajjin marii karoorfannee lafa kaa'annee jira. Marii sanarratti hundaa'uudhaan gama dhumaa irratti cuunfaa takkaa'u karoora tarkaanfii fudhachuudhaaf deemnu kan beeksisudha jechuudha. Kanaaf isinis bifa adda addaatiin yaada keessan gaafii keessan akka torbaanota darban kan agarsiisaa jirtanitti gara fuulduraallee akka agarsiiftan isin gaafachuun barbaada. Dhumarratti laabtutti asin geenye waggoota 50 dabre kana bikka irraa kaanee bikka irra geenye xiqqoo miti. Bikka garaa keenyaan geenye bikka hawwin hin geenye tarkaanfii sadii waggaa dura deemne tarkaanfii lamaaf duuba deebi'u jira. Garuu immoo bikka kaleessa irraa kaan hin jirru. Gara fuulduraas wal dhaggeeffachuudhaan walitti dhufuudhaan walii himuudhaan wal waqaruudhaan wal qaruudhaan ummanni kun waan isaan malu ifiifis ummata Itoophiyaatii fi ummatoota naannoo saniifis nagaa tasgabbiif dimokiraasii fiduu irratti shoora rabbiin isaa kanne ka lakkoofsaan isa guddise ka dachii badhaatu irra isa kaa'e ka dhugaa fi gadaa isaa kanne san irra eegamu galmaan ga'uudhaaf akkuma dur caalaa har'as muuxannoo arganne ta'arriin nu biqilta kana fayyadamuudhaan ummata Oromootis ummatoota biyya keenyaatis ummatoota ollaa keenyaatis mataa ol qabachiisuu fi rakkoolee bara baraan irra jiran ofirraa akka mulqu ijaaruudhaaf dammaysuudhaaf tokkoomsuudhaaf hojii eegallee jirra. Hojii kanatti akka nu jira hiriirtanii isin gaafadha. Bolton Manchester UK isin hanqatu taate isiniif ergina waan takka yaaddeeyna yoo isin hanqatu taate isiniif ergina ka afaan Ingiliziitillee yeroo gabaabaa keessa ni dhufa. Bal'inaan marii ka itti fuunu taata kitaaba dubbisa kitaaba gaafa dubbiftan qabiyyee kitaaba irrattillee gama onlaayinis yoo taate kan mareennu ta'a jechuudha. Afaan Amaaraatiin sabaa jiraniif yeroo gabaabsee dubbachuun barbaada. Afaan Oromoo lammaatsamuun እዚህ ውስጥ ያላላችሁ በኦንላይን ላላችሁም አጠር ያለ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። በዛሬው ዕለት በዩኬ ያላችሁ ዜጎች ብርዱ በረዶው መንገድ የዘጋው ሳይበግራችሁ በዚህ መልኩ ወጣችሁ ስለተቀበላችሁኝ መጽሐፉን ለማንበብ መጽሐፉን ለመረከብ ለመደማመጥና ለመወያየት በመምጣታችሁ ያለኝን ከፍተኛ ክብርና ምስጋና ለመግለጽ እወዳለሁ። ይሄ ያደረግን እኮ ያለውት ቱር በሁለት ክፍል የተከፈለ ነው። የመጀመሪያው ከኬንያ ጀምረን ለማጨናገፍ የሞከሩት የመጀመሪያው ደረጃ የመጀመሪያው ፌዝ የማነቃቃት ነው። ባለፉት ዓመታት ህዝባችን ለተወሰነ ጊዜ በሀገራችን ያለው ጦርነት በንግግርና በድርድር እንዲፈታ ድጋፍ ለማድረግና ለማበረታታት ሲል ዝም ብሎ ነበር። ይህ ግን በገዢዎቹ እንደ ፍርሃት፣ እንደ ተስፋ መቁረጥ፣ እንደ መሸነፍ ስለወሰዱት ህዝባችንን መልሰን በማነቃቃት የህዝባችንን አቅም ማሳየት አስፈላጊ ሆኖ ስለተገኘ ባለፉት 2-3 ሳምንታት ያደረግነው የመጀመሪያው የዚህ ጉዞ አካል ሲሆን በዚህኛው አካል አጂቴት የማድረግ የመነቅነቅ የማነቃቃት የማነሳሳት ፕሮቮክ የማድረግ ስራን የሰራ ነው። ይሄንንም ደግሞ ከጠበቅነው በላይ በተሳካ ሁኔታ ያደረግን ሲሆን
የሀገራችን ፖለቲከኞችና ህዝቦች በአሁኑ ባለፉት ሳምንታት ከፍተኛ ውይይት፣ ክርክር፣ ንግግሩ ስለገቡ ከክርክርና ከንግግር የሀገራችን ችግር ይፈታል ብለን ስለምናምን የመጀመሪያው ፌዝ በተሳካ ሁኔታ በዛሬው ዕለት ተጠናቋል። የሚቀጥለው ፌዝ እስካሁን ያነሳናቸውን ነጥቦች በጥልቀት የምናይበት ወደፊት ሊሰሩ የሚገቡ ልንከተላቸው የሚገባች አቅጣጫና ስትራቴጂ የምንወያይበት ይሆናል። ይሄም በሚቀጥለው ሳምንት ቅዳሜ በሚኔሶታ ጀምረን በተለያዩ የኖርዝ አሜሪካ ከተሞች በመጓጓዝ ከህዝባችን ጋር ውይይት እናደርጋለን። ሁለት አይነት ውይይት ነው የምናደርገው። አንዱ በዚህ መልኩ በአዳራሽ በመሰብሰብ ከህዝባችን ጋር የምንወያየው ሲሆን ሌላው ደግሞ ከተለያዩ የማህበራዊ እና የፖለቲካዊ አመራሮች ጋር ከተለያዩ ብሔሮች ከኢትዮጵያኖች ብቻ ሳይሆን ጉዳዩ ከሚመለከታቸው ጎረቤቶችና የዓለም አቀፍ አካላት ጋር ስለ ሀገራችን የወደፊት ዕጣ ፈንታ በዝግ የምናደርገው ውይይት ይኖራል። በመጨረሻም ላይ የእነዚህ ሁሉ ውይይቶች ውጤት ተደምሮ በተጨባጭ ሀገራችንን ከመፈራረስ ህዝባችንን ከጦርነትና ከድህነት ሊያላቅቅ የሚያስችል አስፈላጊውን ስትራቴጂ በመንደፍ ወደ ስራ የምንገባ ይሆናል። ሁላችሁም ባያላችሁበት በሁሉም ቋንቋ በማንኛውም መልክ ማንኛውንም ሀሳብ በእንደዚህ መድረኮች አምጣችሁ እንድታንሸራሽሩ እጋብዛለሁ። ያም ብቻ ሳይሆን እንደ አስፈላጊነቱ በኦንላይንም በተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞችም ሰፊ ውይይቶች የምናካሄድ ይሆናል። ህዝባችንን አፍኖ የመርገጥ፣ ህዝባችንን ከፋፍሎ የመርገጥ፣ ህዝባችንን እየከፋፈሉ አገር የማፍረስ አካሄድ እዚህ ላይ እንዲያበቃለት አስፈላጊውን እርምጃ ሁሉ የምንወስድ ይሆናል። የእርምጃው ቅድሚያ ግን መወያየት ስለሆነ ለውይይቱ እጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። ኦሮሞቲ የዱር ዝንጀሮና ነጋና ቡላ Sebagai peraturan Presiden Kementerian Agama Amma Sagaltan Diario Eduti Abba Kubla Kesengese dengan kata-kata senibo negara mari bangsa Singapura angka semua kami dari Walau saat timbul Yoi lupa baca Negara timbul negara mari kita Negara waktu itu Amat di Oromo Kami dengan Nabi Hello YouTube. Gitu. Ya. Wala nulle ni ani wala arasrati late sedih aku menerusan baik kita tahu sih. Itu yang itu akan sendiri nanti yang melebar sedikit dibentuk karena ini dengan aku sendiri akan baru sendiri jalan tu Assalamualaikum Indonesia Assalamualaikum Indonesia Assalamualaikum Indonesia Assalamualaikum Indonesia Assalamualaikum Indonesia Assalamualaikum Indonesia Waiti dacare jawetiya alhamdulillahi rabbiya Assalamualaikum Indonesia Assalamualaikum Indonesia Waiti dacare jawetiya alhamdulillahi
ahee galii namaa dawee bira deemtuuf doorsisanii gawwee bira deemtuuf doorsisanii galii namaa dawee bira deemtuuf doorsisanii. Assalamu alaikum kareetiya, assalamu alaikum kerotiya. Ijawan garsiise rabbiya, alhamdulillahi rabbiya. Jawee bira deemtu doorsisanii, jawee bira deemtu doorsisanii. Akkamiin kunsaan dhabsiisanii. Assalamu alaikum kerotiya, assalamu alaikum kareetiya. Assalamu alaikum kerotiya, assalamu alaikum kareetiya. Aye galatuma ulfaadhaani guyyaa irraa yoo yaawwan nuti asii kana digatee jiru yoo inni kuni baay'ee nu gammachiisee jira. Kana irratti wanti ani jedhu barbaade Oromoon hawaasni Oromoo weelsi biyya weelsisaa dhufee as keessa jiru gumaacha gootee hirmaannaa dhaarata irratti hin mul'anne. Wani mul'achuu dandeenye karaalee baay'ee dalbii ta'ee fi dubbate jedhee dhufte. Kanumaati amma immoo akka Oromoo weelsitti maqaa Oromoo weelsitiin kitaaba tokko akka haramamee akka Oromoo weelsi yaadee akka nuuf kennamamu ni gaafadha. Assalamualaikum Assalamualaikum Mulai kita jadi jauh kita alhamdulillahi rabbil Assalamualaikum Assalamualaikum karetia Mulai kita jadi jauh kita alhamdulillahi rabbil terus Akhirnya, Gabu kita baca wemba sekali, Gabu kita baca wemba sekali, Bikarang bikarang durasani, akarani nabi gubatani, Gabu kita baca wemba sekali, Gabu kita baca wemba sekali. Dikabi budadang guratani akanani nafung gubatani. Assalamualaikum jawetiya, assalamualaikum kerotiya. Nika, enggak mau. Nama dan juga Natoli, amin. Anak yang saya sebelum dalam hari kita sini, hari ini kita hari, hari mana, hari hari kita hari, hari kita tiba di bawah,
yaada kaayyoo keessa ta'aa jirta. Nama tokko yaada kennatee maasaa malee ofii yeroo sadaffaa fi yaada biraatti yaadamaafnee yoo lafa kenne irra bareeda. Kanaaf gaafii sagantaa mariitti seennaan sagantaa marii yeroo xumuramee irra bahe gara gaafii deebiitti seenna. Walitti akka nurraa ammallee taa'anii keenya ibsachuuf isin jedha. Hedduu galatooma maayikiin gara abbaa waltajjiitti. Okay, hedduu galatooma obboleessi biyya tokko waan yaadachiise dubartoota sikkoo mandoo warra ganama kana 2,000 kennitan waan jedhan kitaabni tokko maqaa isaaniitiin mallattaa'ee akka isaanii kennamu jedhamee jira. Kitaaba dhuftanii akka mana fudhatan dubartoonni sikkoo mandoo warri ganama kana paawundii 2,000 kaffaltan kitaabni tokko maqaa keessanii mallattaa'ee isinii kennama. Warri koree kitaaba tokko akka garan na dhiyeessitan. Kitaaba tokko dubartoonni sikkoo mandoo saayinii obboleessi kennaa wajjin dhuftanii akka harkaa fudhattan kabajaan isin gaafanna. Sekarang ini kami harus dikasih. Dubartoota sikkoo mandoo warra mallaqa kana kana gumaache saayiniin kaayamee fi kitaabni tokko tolaan hingaa burraa kennamee jira. Kanaafuu galatoomaa ulfaataa baga gammadan isin jenna. Amile kennafi ulfaadha. Galatooma. Amma nama shanirraa nama yaadarraa fuudha. Nama sadi gamanaa fuudha. Nama sadiillee dubartoota nama lamallee dubartootarraa fuudha. Gara dhiiratirraa nani ani yaada kennuuf. Gamana nas baik. Kau kiale kamu kan? Kau kiale pulang lagi. Ya. Maruf. Garana pulang duran nasbah warri anhar ka kennef. Gara dubartootarraa nami lama. Dubartootarraa gamana gara duratti naas koottaa. Dubartootarraa nami lama. Aye. Nama lamaan sannaa koottaa. Nama shan qofa barbaada. Maaruuf gamana. Dakika terang berbanding dakika lama kau mana atau kopi dakika lama kene maru di kena atas lakukan orang juradu dan tabatan. Nama yang kene fi dadaba warga yang kene harga kene berarti tu jadi harga.
Tama kali nubira kali da waan hin jirreef waa hedduu jechuu qabna turree haa taatu immoo carraa nama biraatiif kennuudhaaf ani obbo Jawaar jee gaggabaabsinee dubbanna waa hedduu tukasan keessa qabsoon Oromoodhaa yeroo dheertuudhaaf keessatti carraayitee namni hundi waliin qabsoon Oromoodhaa amma isiin jirtu roga duraarraa roga addaati Jawaar keenya amma qabsoon deemaa jirtu nu keessa walirra qabsaawaa jirru waan taateef akkuma aduu tuttuutee jirtuuf haalli duritti qabsooyte haala waa'ee diinaa fi alagaarraa fi waliin buufachuuti taammaatuun ta'uuf keessaa walii qabsoon waan taateef royni isiin barbaachiftu akkaataatu himte wal mari'achuu hawaasa keessa hoogganaa hawaasaatiif hunda wal mari'achuudha. Ani addatti waaniin akka maqaa uummata Oromootiin jechuu barbaadu waa lama tokkoffaa hayyoota Oromoodhaa kutaa 11 irraa argaman kabara dabre waggaa 5 dabre sii wajjin qabsaa'e hundinuu diina galanii meeshaa siin lolaniin taanii waan jiraniif amma qabsootan ammaatu nu tan addaa waan taateef hayyoota nuu qabdee hayyoota nuu jaartee maqaa keetiin hooggansa keetiin ummata Oromoo keessa hayyoonni ijaaramee bakka takkatti mari'achuudhaan akkaataa ittiin fuulduraaf itti deemnu kan badaa ta'e qabdee gaadii sa'aa gaadanii elmatanii ifuma bira gaaditee kan gaarii ta'es keessaa walumaan dalagaa hunda dhageeffattee harki tokko harkat qubni tokko quba tokko dhiqu kophaa ta'e deemuurra taraa dhuftuuf nuti akka yuukeetti ballama wanni sii seennu maqaa uummata kanaatiif qeerroo babareedduu tanaatiin bakkittoon caayaan irraa sossoonee hayyoota nuu jaartee ittiin nuun deemtee asirraa konferansii hayyoota Oromoo yaada Oromoo fuulduraaf biyya teenya akkaataa ittiin qabsooynu qabsoo amma nu eegalchiifte kana sii wajjin qabsaa'uudhaaf akka aadaa nuu galtu hayyoota nuu jaartu kophaa deemuu dhiiftu gaafa hidhamte waan si duubaa nu sossootuu dhabne ni dhukkubsanne sii wajjin dhukkubsataa jirra aadii seenna akka qabriis wajjin seennu qabsoo Oromoodhaa summii dhugaan milisoomnaa jettee ni dhuyna miliyoonni 70 warra dhugu kana waan taateef wanni sirraa komannu Oromoon si komattu Jawaar kophuma deema hayyoota maadhiiseedha hayyoota 100 qabna amma Ameerika deemta hayyoota biyya keessaa deeme akka Kadir Hussein faa namoota hedduu waan qabnuuf hadaraa wanni siin jennu caayaa asirraa eegalleeti konferansii hawaasa hayyoota Oromoodhaatiin akka nu deebitu maqaa qeerroo tanaatiin qophii akka taanuuf ahdii akka nu seentuuf kana si gaafanna galatooma. Ayee duraan dursee galatoomaan isin jaa hawaasa bal'aa naannoo adda addaati waliin qabamee kana duraan dursee galateeffachuu barbaadu. Maaliif yeroon qabbanaa yeroon tana namni waliin dhufee hundi keessanuu rabbi isin haa milkeessu rabbi isin haa gammachiisu. Tokkummaa keessanillee rabbi isin gidduutti haa eeguun jaa yaadanii dubbachuu barbaadu yaada sadii. Tokkoffaa ilmaan Oromoo biyya Suudii hidhaa jiran nama 45 du'atti murteessan sanaan dubbachuu barbaada. Lammaffaa immoo ilaalchoota amma nu gidduu jiru waa'ee gantummaadha. Dubbii gantummaa kanaas dubbachuun barbaada. Dubbii sadaffaa immoo ilaalcha Itoophiyaanummaa fi Oromummaa wal lolu jira kanallee sadeen kanallee dubbachuun barbaada. Inni tokkoffaa warra Suudiitti hidhamee jiru nama 47 waggaa darbe keessa murtiin du'aatti murtaawee sana keessaa namni 2 dur mootummaan Suudii ajjeesee jira. Ijoolleen tun ijoollee dhalattoota naannoo takkaatii miti. Kutaalee Oromiyaa hunda mootummaan naannoo Oromiyaatiis haa ta'u aktiivistoonnis miidiyaalee gurguddaan akka barbaachisaa ta'etti sagaleen taaneef
jidduutti sagaleen taa'amee turee fi yeroo sagaleen taa'amuuf murtiin du'aa irraa dhaabbattee turte sagalee paawara goonaan lammaffaa immoo torbaan kana keessa murtii du'aa irra murteessaniiti ijoollee nama 45 ilmaan Sikoomandoo, ilmaan Harargee, ilmaan Walloo, ilmaan Jimmaatii fi ilmaan Shawaafaa nuufetti keessa jira. Ijoollee nama 45 murtii du'aatii eeggata barbaachisaa yoo ta'e illee silkii isaanii harkaa qabna isin dhageessisuu dandeenya. Namoota kanaas dhaabbata mirga dhala namaa adda addaa wajjin waliin galuudhaan akkamitti ijoollee tanaaf sagalee taana. Biyya alaa kana keessatti heddummaannee akka galaba deddeemurra sagalee namaa ta'u. Lubbuu ijoollee tanaa haa baraaruun ja'a hawaasa bal'aa biyya keessaa biyya alaa waamichaan isinii godha. Lubbuu nama takkaa durarraa oolchuu kan rabbitti illee filatamaa waan ta'eef har'a anaa fi isin hundi keenyaa'u biyya kana jirra dimokiraasiin jirra. Obboleen keenya yoo nuti akka ilmaan Oromootti waliif hin haadhoofne eenyu waliif haadhoota. Yoo nuti waliif sagaleen taane eenyu waliif haadhoota. Kanaachaaf hawaasa bal'aa dabalatee obboleessa keenya Jawaar dabalatee illee waamicha atis mataa keetillee karaa dhaabbata mirga dhala namaatiin ijoollee tanaan sagalee taatee fi atillee gama rabbitti kan ilma namaatiif hin dalagin kan rabbitti illee hamaa asirra deemu jira hamaa kanarratti illee rabbitti cayaasii ta'an jira tokko kana inni lammaffaa waa'ee gandummaati. Inni lammaffaa waa'ee gandummaati. Ta gandummaa tana keessa yeroo dubbachuu barbaadu manguddoo qabsoo nu dura turte warra har'aas lubbuudhaan as keessa nu keessa jiran hundaa galateeffachuun barbaadu. Maaliif bara isaan umrii dargaggummaa akka keenyaa kana gandummaa nu turre. Arralee nu keessa jiranii karaa isaan nuusaa kan dhiifneeti karaa naggaadee siyaasaa nuusaati karaa gandummaa keessa deemnee jirra. Yaa jara keenyaaf haa laalu bakka deemnutti qophii qopheessu hundaa'u kutaalee ilmaan Oromoo hundaa'u waliif fidanii qophii qopheessu akka Oromummaatti hunjaa dhaabbachuu bakka isteejirattis haa ta'u bakka hundaatu namni ganda hundaa yoo wal keessatti argame tokkummaa keenyaaf illee gaarii wanni humni irra dabra waa'ee gandummaa bakka hundaa'u dhaabbachuu qabaa. Walgahii amma booda godhatullee Jawaar ifaa ifattiin sitti himaa ilataa naannoo takkaa qofa hin godhatiin ati Oromoo guutuudhaati arra durallee Jawaar marfamee gaafa jaaniin kutaa Oromiyaa guutuu si hirmate malee kutaa tokko qofaa miti dhimma kana akka obboleessattiin sii dhaama dhimma kanaan dubbachuu barbaada. Gaafiin sadaffaa moo namoonni ani nama siyaasaatti ijoollummaan siyaasaa keessatti guddadhee ABO na guddise waa'ee siyaasaa ni hubadha ilaalchi amma waliin jiru ilaalchi Itoophiyaalummaa fi Oromummaati. Ilaalchi Itoophiyaanummaa kana dhugaa waan ati daleetes haqa keessiif hin dubbadda. Si dura namni Itoophiyaa biyya jedhamtu akka bineensa laalaa ture Itoophiyaanummaa dhalaamaa siif fudhachiise. Herreeduun isaa Itoophiyaanummaa akka bineensa laaluu dhaabee jira. Kana siif hin kaaya. Garuu Itoophiyaan tuni bu'uureffamni isaatu dhiiga hayyoota Oromoo ajjeesuudhaan. Atis dheeyxee Hayilee Fidaa osoo bara sana seenaa isaa yoo dubbiftee dhaabbatu Itoophiyaanummaa irraa osoo jaanii lubbuu dhabe. Jarnaal Taaddasaa Birruu ministeera biyyattii ta'eeti hammeenya Itoophiyaanummaa kana harkee qabsoo mooraa Oromoo dabalame. Atis akka ilma Oromoo tokkotti Itoophiyaanummaan sun lubbuullee si kabachiifti si qofaa miti nama si jala deemullee lubbuu kabachiifti. Kaampii Itoophiyaanummaa keessa Oromiyaa keessatti as deebi'iin siin jira. Tokko lammaffaa kaampiin Itoophiyaan tuni nuti fi Itoophiyaan Oromoo wajjin dirree lola irratti wal baranne dirree lola irratti wal gaggeessina. Dirree karaa qalamaatiin wal gaggeessinaa sana sammuu sana keessaa kan itti yaaduu qabda. Karaa qalamaatiin jaarraa abbaa gadaa waaqoo guutuu dhaamsiisaan jaanuuf bahaadha. Nama biraa ilaalachuun nu barbaachisu. Kanaafuu dhimma kanallee akka ilma Oromootiin si ilaala siyaasaa dubbannu keessatti illee waa'ee gandummaa akka baafannu si naama galatoomaa ulfaadhaa. Namni kun hundi isaa dubbachuu fedha. Namoonni duuba jirullee akkasitti daqiiquma qofa kamu wajjin. Gaaffiin gaafa nagama gaaffiin barbaade kaasee ture garuu yoo tokko naa eeyyamtan Jawaarin dubbisuu barbaade wanna biraa sintin dhiyeessu yoo naa eeyyamtan Jawaar bichaa dubbisuu barbaade naa eeyyamtu Jawaar bichaa dubbisuu barbaade wanna biraa samis ma asma dubbisuu barbaade. Amina kennaafi amile galata. Ayyek
Ayyee galatooma duraan dursee obboleessi kenna Jawaariin si arguuf hedduu gammadaadha. Akkasuma du'arraa haftee kitaaba barreessitee uummata keetiin ga'uudhaaf baga Rabbi si gargaare. Ifaajee kitaaba barreessuun qabu nama kitaaba dubbisitu beeka. Kanaaf baga milkooyte siin jechuu barbaada. Kanatti aansee hawaasa kanaa wanti jechuu barbaadu rakkoon biyya san keessa jiru akka warri mootummaa nutti himullee miti. Akka Jawaar faa nutti himanillee oli. Hawaasni keenya rakkoo guddoo keessa jira. Kana nama biyya san dhaqee deemeetu argaa jechuudha. Akka fakkeenyaatti achumaanis hawaasa sanii yoo sagalee ta'uuf taate hawaasa tokko ka mootummaallee hin beekne ka uummanni illee hin beekne tokkoon isinitti hima. Uummanni kun Arsii Bahaa aanaa Shirkaa fi godina Baalee aanaa Gaarfaa gidduu kana jiraata. Uummanni kun walumaa galatti bu'uuraalee misoomaa jedhan jireenya isaa keessatti argee hin beeku. Karaan qabu, mana barnootaa hin qabu, dhaabbilee fayyaa hin qabu. Waggaa tokko waan caaluuf qaamni hidhate waraanni bilisummaa Oromoo naannoo san jira jedhamuudhaan gama Baaleetiin aanaa Gaarfaatti waraanni waabee irratti marsee gamanaan ammoo akka isaan gara Arsiitti ol hin baane uummata kana waraanni marsee waraanni gidduu kanatti qabe. Uummanni kun uumama isaatti horsiisee bulaan lafa gammoojjii irra jiraata. Waan silaa oomishatu kana yookaan achi guyyaa lama deemee magaalaa Gaarfaa geeffata. Yookaan ammoo gamana dhufee Arsii magaalaa gara Gobeessaa geeffata. Uummanni kun waan oomishate kana akka ol hin geessine waraanatu dhoolu. Gamasiin gara Gaarfaa kan geeffanne waraanatu dhoolu. Uummanni kun dargaggeessi jiru kun baqatee magaalatti gale. Kun baqatee gara Sumaaleetti yaa'e. Kun bosona. Namni achitti hafe ijoollee fi manguddoota qofa. Namni isaan beeku jiru. Naannoo sana akkuma isin hin jedhe bu'uuraaleen misoomaa waan hin jirreef nama barates hin qaban, nama isaanis dubbatus hin qaban. Uummanni kun guyyaa waraanni mootummaa waraana bilisummaa Oromootu karaa kanaan bahe jedhee goojjoo isaan qaban irratti gubu. Halkan ammoo qaamni hidhate dhufeetu waraana bilisummaa asii nyaachi waraana raayyaa biyyaa asii nyaachiftan jedhee uummata kana darara. Rakkoo kana keessa jira uummanni keenya. Kuni fakkeenya xiqqaadha. Kana akka quba qabaattan isin jechuu barbaade. Kan itti aanu ammoo this a personal question yoo barbaadden deebisaa barbaadden dhiistaa. Ijoolleen gaaf dur lubbuu keessi baraarte. Sila har'a nullee si arguudhaaf carraa rabbii ta'e malee itti gaafatamummaan isaanii ijoolleen sun maalirra jiranii hagamta akka quba qabdaa waan jedhuufi horii buni dagaagi. laal dhiifama akka mooltan dhiifama sagaleen koo yoo michuullee ta'uu dhabe maayikii wajjin Jawaar dura baga nagaan dhufte gaafii kiyyaaf jecha Maraaraa Guddinaa tokkorraan ka'a Oromoo sodaa irraa bilisoomsinee garaa irraa bilisoomsuu dadhabnee jedhe. Please waan kana maaliif waan kana jedhe rakkoo yeroo ammaa kana hawaasa keenya keessatti namni bahee dhimma wayii fixachuu dadhabe jireenyi qaala'insa rakkoo hawaasan keessa jirtu atuu ni beekte namni sitti himu. Kanaaf namni biyya keenyaa ifii wal dararaa jira. Waan kana namni keenya akka nama siyaasaatti akka nama waan tokko dhaabsifte sagalee atarra sirraa taatu achitti daldee achitti deemee onlaayinii bakka maratti namni waan kan laatu. Namni keenya waan kanarraa akkamitti baratee wal miidhuu sanirraa dhaabbachuu danda'a. Namni keenya sodaan qabu warra dhugaadha. Garuu sababa garaatiif jecha wal miidhaa jira namni keenya firatti. Kana jechuun barbaadaa gaafii qabu obboleessi kiyya tokko gaafiin biraa waa'ee kolodariiti. Waa'ee kolodanii kana atillee irraa barreessaa jira. Waan kana akkamitti ilaalta please gadi qabii sirriitti irraa waan kana warri mootummaallee amma dandeettutti dhiibbaa godhiiti. Namni warri kararraa waa qabu miidhame akka jirutti namni waa duraa kararraa qabu karaa irratti bal'isanii maal jedhanii manniin irraa diigamee dhumee jira. Waan kana please hamma dandeettetti dhiibbaa godhiiti uummata keenyarraa yoo dandeette dhaabsisi. Waalamii kana qofa jechuu barbaada taa'imii sirraa fudhadhu jechuun asirratti wanti jechuu barbaadu ani Iskootilaand irraan dhufee hawaasa Oromoo Iskootilaand jedhamu jira Gilaasgoo irraan dhufee ijoollee baay'ee keessarraa koomunitii Oromoo Iskootilaand jedhamu jira hawaasni illee jira nu quba qabaadhu gaaf tokko achirra siyaamuun kennan oolu kana nu quba qabaadhu siin jedha. Galatooma jecha akkuma beekamu salphatti as hin geenne
bakka har'a jirru kana gahuudhaaf qeerroo kumaa fi kitilaatu itti wareegame akkasuma ammas har'a geennee qeerroon biyya keessa dararamaa hidhamaa ajjeefamaa tumamaa jirti halkanii guyyaa waan kanarratti maal jetta siin jechuu barbaada kan itti aanu ammoo dhuftee jirtaa dhufaatiin ati amma dhufte kun dhufaatii qeerroo jirtuuti moo buukii bittuuti jechuu barbaada galatooma. taati cuma bakka taa gaafii ayyoota gurmeessuu jettaniini iyyaadina itti dhufna ka gurmeessine jirra isin ka madura mul'atu qofa agartaniimi hedduu jira bar hedduu gurmeessine hedduu ijaaraa jirra ni mari'annaa hunda wajjin mari'achaa bilcheessaa deemna falmii ayyoota jidduu jirus falmii hogganoota siyaasaa jidduu jirus hin jibbina nuti ummata gadaati ummata dimokiraatawaadha yaadaan wal waqaruu wal falmuun karaa kanaa miti karaa kanaa sirri jecha kanaa miti jecha kanaa sirri jedhanii wal mormuun rakkoon qabu garuu teenyee waliin waqarru deemaati dalagaat wal falminaa jechuudha kanaaf san hedduu yaaddeenaa itti deemnaa kophaan deeminaa kayyatti kophaan deemin kayyattaniif an takkaa kophaa ta'ee hin beeku hoggaan dhaladhuus ijoollee hedduu wajjin dhaladhe amma immoo miliyoonota wajjin deemaa jira warri Jawaar kophaa deemaa jee naa yaaddoftanis yaada gaarii yaadurraa akka kaatannaa gala warri kophaa deemaa jee tuffatas warra isaan duraatirraa haa beeku takkaa kophaa deemee hin beeku yaada ummataatiin hin deema ummata wajjin hin deema kaleessa fa'a xiqqa turre har'a sirna keessaas sirna alaayis biyya keessaas biyya alaayis hojii dippiloomaatiis bal'ootti dalaineeti deemaa jirraa sun hedduu isin yaachisini jabaannees deemna waan hedduu miidiyaadhaan dubbachuu waan hin taaneef keessa abboota keessa wajjinis hogganoota keessan waan haasanii jira waan hojjetamaa jiru jira san hedduu yaaddeeyna dhimma ilmaan Oromoo suutii waan hedduu nama gaddisiisu biyyoota arabaa kana keessa namni Oromoo qofti gara miliyoona olii jira ka Itoophiyaa kaa waggaa walitti dabalamu probably miliyoona 2-3 ta'uu danda'a ka mana hidhaa keessa cinqamu qofa osoo hin ta'in kammaan dalaguu sadarkaa gabrummaarra jira bakka hedduutti kana ka mudate waa lamarraayi tokkoffaa ijoolleen tuni hoggaa gara biyyoota sanii ergaman leenjii gahaa hin kennamuuf afaan arabaa barachuudha qaban ture dandeettii skills ogummaa qabaachuu qaban turan ijoolleen tun osoon leenji'iin osoon qophaa'in kana dallaalli karaa adda addaatiin erguu hin baanuwan kan ministeerummaan ergaa jiru ijoollee tana mirga isaanii osoon barsiisin dandeettii osoon uuminiif afaan osoon barsiisin waan erganiif biyya sanitti sadarkaa gabraatti jiran lammiilee biyyoota adda addaatti biyyoota arabaa kana keessa dalaga isaan keessaa kaffaltii gadaanaa kan argatu miidhaan hamaan kan raga'u lammiilee Itoophiyaati jechuudha tokko erguu irratti wanni jiru jijjiiramuu danda'uu qaba deengaddaas bika tokkotti haasayaatiin ture nuti humna namaa ekspoort godhuun dirqama nuuf garuu humni namaa nuti ekspoort goonu sun ka kwaalitii takkaahuu qulqulliin isaa cimaa ta'e dandeettii afaanii kan qabu dandeettii ogummaa kan qabu ta'uu danda'uudha qaba jechuudha gaafa akkas ta'e achitti mirgi isaanii kabajamaaf kaffaltiin kafalamuuf illee wayyata rakkoon lammataa hojii gara ministeera hajaalaatii fi embaasiitiin laafachuudhaati warri biyyoota arabaa jiraattan ni beeytanii sadarkaa olaanaatti warri kafalamuu warra Filiippiinsi fi Indooneeziyaadhaati jarri kun embaasiiwwan isaanii Suudiis ta'ee Kuweetis bakka biraa jiran hojiin isaanii number 1 mirga hojjettoota kanaa kabachiisudha jarana wanni mootummaan mirga hojjettoota kanaa kabachiisuu qabuuf doolaara isaantu fida amma doolaara biyya alaatii galu jaan kana ka isin ergitan xiqqa ka Ameerikaa irraa ergamus xiqqa dachaan hedduun ka biyya arabaatii dhufu kana beeytanii doolaarri guddaan Itoophiyaa dhufu ka bunaatiis ka caalu ka gargaarsa faranjiitiis ka caalu ka isin ergitanis ka caalu dachaa hedduudhaan maallaqa ijoolleen tuni biyyoota arabaa keessatti dha jechuudha
mootummaan kun lubbuun keessa jirtuun maallaqa ijoolleen tun gara biyyaa maatii isiitiif ergituun mootummaan irraa fayyadamaa jira ijoollee sanarraa. Mirga ijoollee sanaa kabachiisee maallaqni isaan argatan galiin isaan argatan akka wayyaa'u gochuun faayiduma mootummaa kanaati jechuudha. Gaafa dura galleessan gaafa Dr. Roqnaan ministeera Haajaa Alaa ture yaalii goggodamaa ture. Leencollee gaafa achi ture hanga tokko yaalaa ture. Garuu qajeelfamni sirriin rakkoon jiru Itoophiyaan yeroo ammaatti tarsiimoo fi imaammata Haajaa Alaa akka hin qabne beektanii Itoophiyaa has no foreign policy. Ijuu dunuunfatanii oofuu jiran. Ambaasadoota hoggaa yaaman gaqqabaniiti beekuun obbilichi kanarra ijaaran kana agarsiisanii torbaan lama turisanii ergan. Ambaasadoonni nu achi ergannu gargaartonni achi ergan ka afaan beekan ka aadaa beekan ka seera biyya sanii beekan ka ummata biyya sanii wajjin dalaguu danda'an. Hojiin ambaasadara Suudii jiru takkaa'u Kuwait jiru takkaa'u Beirut jiru bakka adda addaa jiru nambar waan ka ta'uu qabu mirga ijoollee kanaati jechuudha. Sani asitti yoo anis isinis hamma dandeenyetti dhageettii qabnuun kara qabnuun waan dandeenyu lubbuu ijoollee kanaa baraaruu fi warra kaanis gargaaruudhaaf waan dandeenyu ni goona. Gurbaan nagaa fatte sun gara oflaayiniitiin naquun namitti odeeffannoo ol jijjiirree waan ajjatamuu qabu waliin mari'annaa jechuudha. Gaafiin biraa ilaalcha Itoophiyummaa fi ilaalcha Oromoo dhiiroo ani irratti mul'isitti illee kijibu. Itoophiyaa fi Oromoo waliif haallaa turanii amma araaramuun dirqama. Wali araarsuu qabna. Itoophiyaan ta Oromummaas, Amaarummaas, Tigrummaas, Somaalummaas, Walaayitummaas keessa calaqqisiiftu akka taatu godhuun dirqama. Adda adda deemuun nama tokkoof illee hin fayyadu. Adda deemuun illee hin dandeenyu wali araarsuun dirqama. Kana fudhadhaa yoo hadhaa ishuu kanarra buusaa dirqama kun. This is a must. Wanni akkasitti hin danda'amu kun. An waan isinii ta'uun isinitti waan isin gammachiisu miti. Ani entertainer yookiin bashannansiisaa keessanii miti an hoogganaa keessanii. Hoogganaan waan ummataa ta'uu dubbata. Waan ummataa ta'uu dalaga malee waan ummata harka dhooyisiisu takkaa'uu ziis goosiisu san hin barbaadu. Wanni Oromoodhaa ta'u ummata keenyaa ta'u waan ammarra keenya qabachuu miidhaan maqaa Itoophiyaatiin nurrattis maaliin jechuun jira jituu kana. Akkuma kalees maqaa Itoophiyaatiin nuti miidhamaa jirru har'a ijoolleen nuti hanga warra baafne maqaa Itoophiyaatiin saba biraa miidhaa jiran. Kun jibba farra Oromoo akkuma kalee nuti maaliif barra Itoophiyaa bara haraam nuti taateeti miti. Takka Baaybilii takka Quraan haraam nuti hin goone. Miidhaa maqaa Itoophiyaatiin nurra gahaa tureetitu Itoophiyaa nu jibbisiisi. Har'a maqaa Itoophiyaatiin miidhaa saboota adda addaa irra gahu Itoophiyaa osoo hin ta'in Oromoon akka jibban godhaa jira jechuudha. Kanaaf har'a Amaaraaf kan falmuu qabu, Tigraayaf kan falmuu qabu, Somaaleef, Walaayitaaf kan falmuu qabu adda durummaan Oromoodha. Ifiif jecha jechuudha. Kanaaf Itoophiyaa fi Oromummaa walii araarsaa eenyummaan biyyoolessaa sabdaneessummaa biyyattii kan calaqqisiisu akka ta'u saboonni immoo keessatti eenyummaa isaanii kabajamee fi wal kabajanii walii beekanii walqixxummaadhaan akka jiraatan gochuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Waan onnee nama tuqu dubbate mucaan waa'ee shirkaa dubbate sun rakkoon uummataa ta mootummaan jehuusaati yaddu olii si jeemi awwaaniin beekuu fi ragaan qabu osoo noo si dhiime biyyaa gubata. Waan namni keenya keessa jiru Salaaletti waan namni keenya keessa jiru Wallagga Bahaatti waan namni keenya keessa jiru Gujiitti waan namni keenya keessa jiru Arsii Bahaatti Arsii Lixaatitti Shawaa Bahaatitti wallahi namni Oromoodhaa namni biyya sanii akka ammaa kana takkaa dararamee salphatee hin beeku. Kuni ijoollee ammaan gora jirtu waan mormuufi miti. It's a fact. Keessattuu warri biyya alaarraa biyya san dhayitan abbaa feetan deeggaraa mootummaa deeggaraa yoo barbaaddan garuu Finfinneef Adaamaaf dirree dhawaa ta'e saniin deeggarina. Yoo sodaattan miilaan Adaamaadhaa bahu sodaateeti Adaamaa ta'ee mootummaa faarsa kijibaan. Boosan dhaquu hin danda'u wanni kijibaa. Sodaree dhaquu hin danda'u. Gabba'uu hin danda'u. Maaliif? Tokkootu takka milishaatu miila isa cabsa takka qacaaqaatu harkisee fuudhee deeman. Namni keenya dur gabroomaa ture. Hidhamaa ture. Bayee galuu numa gala ture. Arra bayee hoggaa galu bar. Salphinni irra ga'u. Akka fedhan cabaqan akka fedhan tuman. Sangaarraa qalatan sangaarraa gurguratan. Wanni hin dubbachaa jiruufis salphinni kuni keessattuu zabana Oromoon biyya bulchitutti ta'uunsaa
qaaniidha jechuun itti qaanfachuudha qabna. Itti qaanfachuudha qabna jechuudha. Kan ammoo jijjiiruudhaaf saba hundarraa ukaasuudhaaf. Laal lolli kuni Oromiyaatti eegala Tigree dhaqee Amaara ga'e amma Somaalittis gaffachaa jira. Kanaaf salphina sababa lolaatii fi